تمام. Hayyee hayyee ijoollee teenya baga nagaan dhuftan hundi keessanuu Jookarii fi yaaboo maqaa kana jinnii jee yaamuun arraba na fakkaate obboleessa keenya kana ifii qeerransoon baga nagaan nu dhuftan galatoomaa ulfaadhaa dhufuu keessaniif gastii osoo naa tolchitee Jookarii fi takka Messi Reis awarri wanti monitor qabdanii dandeessanii. Monitor meeqa inaan laalaa dhaab. Monitor ni qabda uffata situation. Kunoo tolche boo. Haa bakka xiyyaa tana wanni hin buusan mallee kotto leencoo. Anaaf seejjise haa. Jera lameen roobaa. Akkana kunoo halas. Thank you. Okay. Maikii nu banadha ustaada kiyya eenyu bira akkana sagaleen raadiyoo naashir jeetti yaa'u. Thank you. Galatooma wallahi gurri keessanaa qabbanaa galatooma. Hayyee Jookar baga nagaan dhufte qeerransaa baga nagaan dhufte arraan tana wanni asitti walitti isin qabneef ijoollee teenya wanni deemaa jiru kun gabaabsitanii maaliif akka ka'e maaliif akka wanni kun godhamu yoo maal ta'emmoo wanni kun dhaabbata yaadan isinirraa fuudhuuf isin lachuu mee lola kana dhaabuudhaaf yoo maal goone lolli kun dhaabbata jetteeti yaadda isin lachuutiifuu gaafiidha taratarattiin isinii kanna akkasitti tarataraan dubbatan Jookar lolli amma deemaa jiru kun yoo maal ta'e dhaabbata jettee yaadda obboleessa kiyya maaltu immoo lola kana fiduu danda'e dubbii hundeedhaan buqqaafna je'eeti. Maikii banadhu Jookar. Sagaleen kee dhagama? Ni dhageenya. Ayyee galatooma tokkoffaa irratti hundi keessaniyyuu abboonni kennallee warroonni amantaallee ustaazonni kennallee akkasuma warroonni obboleeyyan keenya kan hangafaallee akka Dr. Asliidha. Hundi keessanuu galatooma wal dhabiinsa namni miidhaa kana gubbaatti gandaan kutaa wal qoodee wal arrabsaaruu wal tumaaruu gocha diinni walirratti hin goone walirratti raawwataaru kana argitanii ilmaan keessan xiqqoo malafaa dhufaaruu kan gandaa wal qoodee kutaa wal qoodee wal arrabsee wal nyaataaru kana argitanii araara buusuudhaaf waan kana gootan galatoomaa isin miidha tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti itti aasuudhaan gabaabseetiin wanti namni irra wal dhabeetiin irratti hadha mataa keessa wal filatee sibiila walitti qabaa gahee waan diinni waliin goone wal godhaaruu fi sababuma ummatuma keenya warroota nuun hangafa hadha miidhaa gubbaa jiraniiti. Namoonni hedduun ni jiran biyyootaa fi biyyoota alaa keessatti illee namoonni hedduun ni jiran warroota gandummaa of keessaa qabanii silaa nu dura bu'anii nama gandummaa leellisuu dhiisanii tokkummaa leellisanii akka dhaloonni lafaa wal dhufuun waan balleessiniif waliin miilii gochuu danda'antu dhibee gandummaatiin akka miskiinni bakka jirutti wal dararee wal fixu godhaa jira. Namoota akkasiillee hedduutu jira kama nullee agarru kama isin agarru namoota san saaxillee baafnas kan jette yoo ta'e ifa gooneetiin kan amma kisumaayyuu waan amma irratti isin deebi'am. Yeroo ammaa kanatti ijoollee Harargee fi Arsii wal qabaa jira waltumaa jira dhibbee waan kanaa sababni waan kanaa ummata gurguddaadha ummata nu hangafaati warroota yoo umriin keenya 20 ta'e warra umrii 30 jechuudha warra nu hangafaa hoggaa 10 hoggaa yookaan 20 nu caalanii jechuudha kanaaf rakkoo ummata gurguddaa keenyaa fi masoota gurguddaa irraa gadi ka'etu hadha miskiina wal dararu qawwee afaa wal kaa'u waan gocha diinaa walirratti hin goone wal godhaa jiruufi ummata gurguddaadhaa fi masoota keenya warroota nu hangafa warra nu isaan laallee deemaa jirrutu waan akkana kana godhaa jira akkamitti dhaabuu dandeenya isin ni gabaabseera yoo isin ni gabaabsuu barbaade lolli miidhaa kun hadha inni eegallee bardeen gaddaas barduraas akkanuma jira wanti kun itti daddabalameetuma gocha diinni walirratti hin dalaganne kutaa irraa kutatti darbaa deemaa jira wanta kana furmaata godhuudhaaf kan akka mataa kiyyaatti wanti jedhu tokko wallaalummaa kana nu godha wallaalummaa tuna walfachiisa malee ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha takkaati hidda tokko irraa biqilee garuu dhibee gandummaatiif wal miidhaa jira wal qoqqoodeetiin sharrummaa gandummaa kana wal keessa facaasee zamana kana wal miidhaa jira kanaaf wanti furmaata ta'uu danda'u
tokkummaa Oromoo sun zabana kanallee waan jirtu natti fakkaatu namni tokkummaa irratti illee amanaan jiru akkuma gandatti cite sanittu ganda kan Arsiis Harargee tuquu dhabee ka Harargees Arsii tuquu dhabee gaafa namni tokko Harargee keessaa gadi bahee Arsiin waa jedhe dura bu'anii osoo balaan hin dhufin osoo hin babadhatin nama waa balleessu tokko qabudha. Arsii keessaallee namni tokko yoo Harargeetti kan bu'u ta'e arraba miidiyaatiin haa ta'u harka wal qabu qawwee walitti qabu jechuudha osoo hin taane arraba miidiyaatiin haa ta'u gaafa namni tokko kutaa tokko keessaa gadi bahee miidiyaa kana gubbaa laayivii banatee waa arrabsaa yookaan dhaqee nam tokko hayyuu ganda tokko xiqqeessa yoo ta'e sanumatu babadhatee sanumatu hadha lafa gabbu'ee ilmi namaa akka wal falatu akka waltu godhaa jira. Kanaaf dura bu'anii waan kana gaafa namni tokko waa balleessuuf ka'u hidda kutuudha. Yeroo illee guddaan qabnu waan ta'eef silaa babadhifnee waa hedduu haasofna. Dabalatatti ammoo yookaan carraa lammaffaa naan geettanii ani yaadni kiyya. Laale Jookar ilaa hanga haasawa fixattuutti haasa'e furmaata ati waan ati lolli kun akkana yoo goone ni dhaabbata jettu sirraayis argadheetiin achi booda karaa qeerransootti dabala. Ayyee. Kanaaf yeroo siif hin qabne. Ayyee. Ani isinii gabaabsuu barbaadeeti. Kanaaf ammatti ijootti yoo isiniif deebi'e ijootti yoo isinii deebi'e wanti akkaataa lolli kun ammatti itti dhaabbata gara fuulduratti ammoo irra mari'atamee akka Oromootti akka hayyootaaf akka qeerrootti waliin mari'atanii waan kana furmaata godhuu dandeettanii furmaata godhuu dandeenya rakkoon qabu miidiyaarra jirra. Ammoo ammaa tanatti isinii deebi'a yoo ta'e akkuma dura darbetti lolli hadhanee gallee durallee lolamaa ture namni gandaa wal qoodaa wattumaa ture waan ta'eef kan ammaa kanarratti lolli akkaataa itti dhaabbatuu danda'u dhibeen bakka irraa kaate qoratanii jalqaba eessarraa ka'e nama eenyuti kutaa kamtu dura qabame Hararge dura qabame Arsii dura qabame jedhanii jalqaba irraa gaafatamee kan qabame kan tumame suuraan dhiyaate kan gadhiifamellee ragaan dhiyaate kan gad hin dhiifamnellee gadhiifame jalqaba irraa fakkeenyaaf Hararge keessa nama 5tu qabame Arsii keessa nama 6 qabame jedhame hundinuu gad dhiifame kan gad dhiifame immoo ragaan agarsiifame fakkeenyaaf namni gaafa nama qabu tumee ragaa waliin viidiyoo waraabbatee biraa qaba. Wal beena waan ta'eef ka Harargeellee nama qabe ni beena ka Arsiillee nama qabe ni beena. Namoonni kun dhiyaate kan tumamee fi kan qabamee gadhiifamellee waan kan ifa walii goone wanta kana asirratti dhaabne ammoo wanti kun akka hin deebine akka hiddi citu irratti maratuu dandeettanii waan kana akka qeerroo yookaan lafaa dhufaarutti furmaata godhuu dandeenya ullee yoo furmaata hin arganne ammoo Harargeellee nama qabde gadhiiftee Arsiillee nama qabee gadhiisee adda galuu danda'a. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomi Jookar. Qeerransoon karam kute. Qeerransa kara eenyu buusa. Shabakaan isaa laafaadha rakkoon qabu anaa isin ibsa. Tole hayyee jara lamaan ana isin tolcha khot. Tole hayyee eenyu sa jinni ati isaa wajjimi rukkii takka isin. Tole. Rakkoon qabu anaa mee tokkumaa firmaan yoo jiraate. Hayyee mee galatoomi gaafii nama isa gaafadhe tana wanni kun akkami eegale maaltu waan kana fide yoo maal goone immoo wanni kun dhaabbatuu dandeenya jetteeti yaaddame. Dhageeffadha salaamu alaikum. Yoo dhugaa dubbanne. Alaikum salaam. Takkaffaa irratti awwala duraa mucaa daa'ima xiqqishee ijoolleen teenya taarsii tumtee shaadaa galfachiiftee ashhadu anna arsiijii jaanii viidiyoon nu geesse odoo laifiiran ta'in isinii galee amma kana as garagalanii ijoolleen teenya viidiyoo guruppii keessa jirri walii erge ijoolleen walii ergite. Jinni kiyya wanni niin siin jee dura waan kana nama gartee itti lakki jechi kiyya waan san agarteeti moo akkuma obboleessi keenya Jookar wanni inni jedhe wanni kun feemasoota sooshaal miidiyaa kanarraa kaatee jedhe dubbii tanarraa kaateetu bakka tanaan nu gahe yoo saaxilaa jettaniis ni saaxillaa jedhe mee ati gama keetiin dubbiin gartee waan akkanaatu jiramoo mee ati gaafumaan isa gaafadhesanii haala kamiin wanni kun dhaabbata
dubbiin jalqabaatoo akkamitti jalqabamtee yaada jirurratti naa deebi. Ani wanni ni raatiin tale arrabni miidiyaa gubbaa duraanuu kutaan namni wal marrabsaa akkanuma wal rabsina miidiyaa gubbatti. Ammoo qaba wal qabanii ma ilaa qawweedhaan wal reebuu wanni itti dhufte qaba ijoollee teenya taarsee fidi jaalatanii dhibbanii dura. Jalqaba isaanii mucaa daa'ima shaahadaa tanaa'u karaa nabiyyii dhiisanii karaa rabbii dhiisanii karaa ganda isaanii qabsiisan. Mucaa makluuqa. Achirraa qabaan lafarratti kan lafarra gabbuun jechuudha. Jalqaba lafarra gabbuun jalqaba ijoollee teenya taarsii qabe. Afaan tolaatiin jaalibsaan mucaa keenya yoo jiraate jiruu nu barsiisaa ammoo yoo du'aa isaa nuuf fidaa jee. Zaa 24 keessa nuuf fidaa jeen. Zaa 24 keessatti. Oollee bulee wahuma mucaa jaamuramne. Amma asirratti teenya ijoolleen taarsii tana qabdee fiddee laayifii irratti tumte. Namni nama enne isaan illee deebi'anii tuman. Illee deebinee finnee hoggaa namni ziyaadaa wal cafaquu eegalu. Aboo mucaa ni finnaa. Mucaa keessan ni finnaa. Dhaabbadhaa jaan. Ammachi mucaa baasan. Mucaa baasanii mucaawara godhanii fi ifuma nuun gayan. Hoggaa mucaa nuun gayan khalaas. Namni waliin manguddummaa taa'ee caanuu araarsan jiru khalaas nutis isin hin qabnu isinillee nu qabina namoo kanuma jiraadhaa inneetuma jidduutti addaan dhaabbanne dhageeffadha. Waan lola lafarraati gaan ka miidiyaadhaa quban qabu. Kan amma asirratti addaan dhaabbannee namoo kanuma wal dhiifneetuma wal cinaa cal jennee yaa'u jira. Kana abbaa keenya ha urmii hoggaa 60 moo 70 maattuma waadii dawaasir kana irratti tumanii jawwaala irraa fudhatanii maallaqa 5,000 suutii irraa fudhatanii jaarsi namni guddaan deemaa ijoollee walloo takka dhufee ijoollee walloo qaama kana baaziliin shukkumtee ijoolleen arargeedha kunoo abbaan keessan akkana tumamee jennaan irraa fuudhee maaxaa dhageessee achirraa ganamaan laayifii banee taa'ee namni nama guddaa sana agartan rabbii ijaadhaa kottaadha jennaan mucaan tokko kooraa argee lixaa tokko na bira jira jee ol seenee gizee laallu gizee haasofsiifnu nama 15 ijoolleen arsii kana tumtee jee dhukkeessee qaama kana dhukkeessanii fixan. Ammas yoo kaanee ammas yaa'iin feenu lola lamadaan dachaanu dhageeffadha laal. Lola lamadaatti hin dachaanu yaa'iin bu'aan qabdu dhiisaa jenneen ijoollee jaarsa nutu wanna gooneetuma jechuu viiskii fi kana jechuu gargaarreetuma hanga fayyifnaa dhiisaa innee dhiifnee itti dhiifnee guyyaa 2 moo 3 bulle. Kana deebitee ijoollummaan ammas taarsii tuni mucaa kaawwalloo tokko qabdi. Jawwaala irraa fudhatti. Amma ijoollee walloo galgala ijoollee isaanii qabdee tumtee deebitee ijoolleen maal jette? Ammas ganama ijoolleen walloo nuti yoo za'aa isinii qabnee jawwaalli mucaa keenyaa deebuu baate rakkoo dhufaa jettee gastii abdii bilisummaa irratti viidiyoo waraabamtee lafa jirtu anillee isin dhageessuu danda'a. Kana amma gizee mucaa abdiyyee arsii kana ol galchanii maaliif qabdanii jennaan nuti bara harargee seeneeti isin harargee seenee qabne malee wayi walloo seenee jaaniin. Jecha kana fudhadhaa laa. Harargee seenee qabne malee as garagallee maal waliin jenne gaanutis hee daanutii kuni waan akkanu sodaa dhiifneeti isaan kana fakkaatti. Nutis gaa akka jaraatti dhiiga baafachuu ni qabna nuti dhiira jennee qabneefin. Isaan illee deebiin nu qaban nuti illee deebinee qabni sanirraa kan kee hatta ijoolleen gaaraatis gaa amma bikka namni nuti harargee seenee isin qabne jechuun namni kun haaluma kutaa namarra duulu fakkaatti moo kam gastii nama 200 taa'ee namni harargee seenee isin qabne jee tuffii daami tuffii sanitti agarsiifnettee ijoolleen gaaraallee keessa seente malee ijoolleen gaaraa duraan illee keessa hin jirtu. Suuduma keessa wal qabu jirra malee. Tole jinni galatoomi mee karaa qeerransaatiin dabara qeerransaa niitoorkiitu si buusee gaafii narreefu gaafadhe san dhageesse mee wanni itti jinnitti idaatu ni jira qeerransaa kee banadhu maayikii. Yaa ustaaz ni jira. Nuti gaafiin ani gaafadhe immoo akkana jetti qeerransaarraan si deebi'a. Waan kana maaltu haasee waan si duuba jiru waan kana si haasuutu jira hayoonii fi asirratti saaxillee hidda isaa murre ganaa wanni kun hin deebine taakka. Talamadaati waan kana yoo akkam goone nageenya nu jidduutti dhufa ayyoo harargeeti garaan badaa jira
ayyoo arsiiti garaan badaa jira maatiitu boorawaa jira nama boorawaa jira waan taateef yoo akkam goone wanni kun tolti mee gama keetiin ati yaada keetiin sirraa barbaada. Abshir ustaz kiyya galatoomi. Amma nuti akka ijoollee gaaraa tanatti lola faraa sadi teenyee waliin ilaalaa turre. Lolli faraa sadi hanga aakhira mucaa jaarsa gartee akka gaara mul'ataa kan akkasiin lafarra ari'an abbaa isaanii hanga isa san hin ga'initti teenyee ilaalaa turre. Gaafa san booda gaafa mucaa walloo Alishaa qabanii Alishaa ijoollee walloo takkatti nama lama fiddee gastii irraa yisiifnaan anuti Harargee seenee qabne malee intuu jaan ijoolleen sun hattuudha takiisha namaa fattashattu jawwaalaa kanallee irraa fuudhan jaanii hangas jaan gizee geenyu nuti kallattumaan waan arsii ta'e dhiirummaa teenyatti agarsiifnaa inneetuma dirruma baanee seenne malee kun waan namni ergaman duubaa wanta qabaatee itti nu kakaasee wanta nu godhuu fedhu silaa ergamni na duubaa jiraatee takka waan kanarra kan namni nu ajaju taate turtees ni goona takkaatis hin goona nuti sodaa namaatis hin qabnu arsiin wanni abbaa keenya guddaa san asirra ooftee akkasitti tumaa ooltuuf miskiinni keenya tumaa oolumuuf hin jirtu asiin nu biree yaati nu keessa yaati biyyarraa qabdee asiin nu keessa yaati rukkaamni isaanii nu keessa deema takkaa namni itti dubbate hin jiru arsii fi Harargee walqixa nyaattee dhugdee nu bira dabriti sodaa isaaniitis qabannee osoo hin tahin miskiina Oromoon guutuu nu bira walqixa jechuudhaaf dhiifna malee nuti waan biraatiif takka hin dhiifnu diila isaan tujjaara keenya arrabsan sababa Khadiir Martuutiin yaadataan ni arrabsama sababa Khadiir Martuutiin baankii irraa misni wanta taate nama jimaa dalgu jimaan arrabsan waadii irraa namni qabannee iyyisiisan tuffummaan arsiin Harargee irraa qabdu hangana ga'e maalidha amma kun bichaan nu deebuudha sangubbaan kafalli dhufu kan jettan falli kan dhufu miskiina isaanii dhorkuu danda'u itti gabbaanii duruyyee isaanii miskiina irraa dhorkuu danda'u gabbaanii yoo sun kan taane taate nutis akka duruyyee takka Harargeetti bakka buune ganaallee waliin harkuu keenya rasaasni dheengadda akalee dha'uun sun nama ajjeesu wallaaleeti miti kun agarsiisa malee fakkeenyaaf yoo kafalli dhufuu didu taate dha'uunis nu bira salphaadha isaanii miti mootummaa suutiitillee bakka hin taanetti firraa dha'uunee dubara ni beekan nuti ganaa akka keenyatti yoo isaan dhorkuu danda'ame ni dhorkamna nutis ilmaan keessanii sani achi waan biraa jibbaa arsii qabnu hin qabnu jibbaa walloo qabnu hin qabnu gaafa walloo fi isaan wallolaa turan walloo meeqaa jalaa dho'isnee asiin dabarsaa turre walloo meeqaa unoo shurrubbeen mataan isaa ni beeka ayyoon arsii miti nama Oromoo tokko ija akka maleetiin asiin nuti hallaallu taate mooraa teenya ni beeka nuti akka nama keenyaatti namni nu bira wal qixa yoo san ta'uu baatte namni illee ragaa ba'uu danda'a garuu yoo haaluma kanaan itti fufan taate wajjii hin dandeenyu arsiin tuffii guddoo Harargee irraa qabdi tuffii guddoo akka laal qeeransaa kiyya arsii osoo hin tahin ijoolleen arsii tagaara keessa jirtu jee arsii guddoon lafa jirti Harargee guddoonis lafa jirti. Wanni ni nama bakka tanatti irra deebi'ee takka akka gartee obboleessi kiyya Jookkar ifa baasee dubbate sanitti yoo jiraate ifa naa baasuu kabajaa fi jaalalan si gaafadhu Jookkar akki jedhee yoo saaxiluun barbaachise ummata gurguddaa sooshaal miidiyaa duubarra taa'ee waan kana godhu hajiruutu jira ni saaxilaa yoo saaxilaa jettanii jee yoo ammoo isin duubaas warri kana godhu jiraate ni saaxilaa nuuf akka as kannitan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna qeeransaa kiyya. Okay. Nuti amma waan kijibnuus hin qabnu waan sodaannuus hin qabnu akka ilmaan muslimaa tokkotti wallahi billahi namni takkaas nu duuban jiru namni takkaas waan kana nu nayine garuu jinni faa dheengaddi wal dubbisnee turre guyyaa ijoollee qabnu wal dubbisnee turre guyyaa ijoollee qabnu nu duwwalam malee amma murtii guutoo namni gurguddaan isaan haasa'an kun tokko harka bakka tana kan isaa hin qabu murtii guutoo yoo dhufee waan kanarra nu ajaje isin furannu nuti ammas namni bakka biraa ijoollee gaaraa tana wayin naquus hin danda'u ganaallee akkasitti yaadina namni takka nu duubaas hin jiru namni keenya waan akkanaa irramattus hin deeggaru si dhoorkaan sanyii sun san qabdi. Tole galatoomi obboleessa kiyya qeerransa. 'Aadaa' 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 'Aadaa'
Amma gaa isteeppii lama daatti dabarra jara keenya. Hadaraa. Seeni Hamzaa seeni. Dhiifama naa godhaati waa tokko wayii naa qajeelchitanii asitti dhiifama illee naa godha. Maaliif ayyaada dhiyeeffate malee komiin dhiyeeffan isaan ammoo yaadaa fi komii wal keessa dhiyeeffatanii komiillee dhiyeeffatanii yaadallee bahatanii an ammoo yaada akka Oromoo tokkotti akka qeerroo tokkotti dubbadhe malee komii waan dhiyeesses hin qabu akka cinaa tokko hirkisanii dubbatte amma jedhe cinaa tokkotti Harargee dhaabbattee Arsiitti hirkifte an ammoo akka qeerroo Oromoo tokkotti yookaan nama rakkoo kana keessa jiru wayitti dubbadhe kanaaf komii jirullee nan dhiyeessanillee wacara naaf kennitan. Laal jokkar xiyya. Waan takka wanni naa tolchuu qabdu asitti qeerroo Oromootii fi qeerroo Amaaraa osoo hin ta'in isin lachuu qeerroo Oromooti ijoollee Harargee tagaara jirtuu fi ijoollee Arsii tagaara jirtutti dubbachaa jirra. Akka qeerroo Oromoo waliigalaatti isin lachuu qeerroo Oromooti rakkoo gandummaatu waan kana fide mee atiis waan gama keetiin ibsattu tagartee narraa hafte jettee yaaddu itti fufii fixadhu jookkarri. Ayyaan ammallee ijoo keessatti tuqaa galatooma. Tokkoffaa irratti ani yaadan dhiyeeffadhe malee komii amma jinniin dubbatee jira. Dhibee irraa kaatee fi bakka kana maaltu gahee uummataan bakka kana maaltu gahee innis akka tokkotti haa hirkisuu malee dubbatee jira sama isaatti dhiisatana. Lammaffaa irratti maaltu rakkoo kana fide namoota duuba jirullee fakkeenyaaf namoota rakkoo waan kana akka ijoolleen biyya namaa kan keessa miskiinii waltumu godheetu jira. Tokkoffaa irratti namoota akkasii namoota lama sadii yoo himinaan jettan nan hima kan duuba dhaabbateetiin waraanas deeggaru ragaa wajjin ammoo ijoolleen miskiinii wanni nuti jookar wannummaan nuti barbaannu guddoonu warra waan kana dalagaa jiru warra waan kana dalagu ragaadhaa wajjin as yoonuu keesse Oromoon harka tokko wal qabattee uummata kanatti duultee firraa dhorkiti. Kutaan kudha takkannanuu warra akkanaa kana barbaadaa jiran itti oofu. Irraa saaqee waan tokkollee duusii waan beeytoo jiraatu. Ayyee tokkoffaa irratti artistii keenya kabajamaa jaallatama Kadir Martuu. Kan namni hundi jaallatu kan namni hundi kabaju artistii olee nama jechaanii akka afaaniinuu ibsuu hin dandeenye nama guddaa gaafani ijoolleen walloo fi Arsii qabdee miidiyaa kana gubbatti waan hin taane mukaan wal gudeedde Kadir Martuu guddammaan nu jaallannu gandarra dhaabbatee Harargeetti hirkatee ummata Arsiitiin arrabsee ture ijoollee Arsiita biyya namaa kana keessatti arrabsee ture maal jedhee seetan gaafan sanii namni dubbatillee hin jiru namni guddaani silaa waan xixiqqoo ijoolleen biyya namaa keessa mukaan wal gudeedu muka waan akkana wal guutu kana namni akkasii dubbatu hin qabu. Tokkoffaa maal jedhe gaafsan dhagaa jedhan ijoolleen Arsii warri Arsii jettanii of hin deemtanii osoo Arsii jettanii deemtanii ijoollee walloo mukaan hudduu isin gudeeddee dhiifamallee naa godhaa afaan badaadha jecha akkanaa kana biyya keenya qaaniidha salfuudhallee abboonni keenya nu barsiifne jechoota akkasii kanaan dhiifamallee naa godhaa ijoollee walloo mukaan hudduu isin gudeedde natu iyyee muka hudduu isin fuudhee jedhee gaafsanii gandummaa ijoollee miskiinni biyya namaa kanatti wal loltuuni babadhisee deeggaree jechuudha. Dhagaa achitti naa qabadha. Lammaffaa irratti murtoo guutuu nama guddaa feemasii Oromoon qabdu nama nullee isa jalatti ilaallee miidiyaa kana fayyadamaa jirru. Dheengadda gaafan ijoolleen gocha diinni walirratti hin goone ijoolleen Harargee ijoollee Arsii irratti goote nama deeggare. Maal jedhee deeggare? Bakka ijoolleen waraana itti qabdee garaa keessa dhiitaatiin qawwee itti qabdee gadhiiftetti koomenteeta isaa miidiyaa gubbaa argatanii turtan. Baga gootanii baga akkas gootan jedhee koomentii barreessee ture. Dhageettanii miti duuba jira jechuudha. Dhibeen bakki kun irraa ka'e tokkoffaa irratti anama komiin akka wannaatti jechuudha. Tokkoffaa irratti ijoollee Harargee keessa namoota lamaan kaanii fudhadha. Kadir Martuu nama nu jaallannu nama Oromooti nama gandatti illee galuu danda'u miti. Rakkoo gandummaatiif ijoollee miskiin biyya namaatti waltumtu kana keessa galuu hin qabu nama gaafan ijoolleen muka hudduu wal keettee akkas jedhee dubbate Kadir Martuu Harargeera dhaabbatee Arsiin akkas jedhe. Lammaffaa irratti murtoo guutuu gaafa ijoollee Arsiin sibiila qawwee afaanii qaban akka diinaatti nama baga afaan keette baga itti qabde baga tumte jedhe murtoo guutuu kuni duuba dhaabbatu duuba waraana kana jabeessuuf duuba miskiina kana akka waltumtu godhuu irratti
ifa nuu bahee jira jechuudha. Kanaaf namoota akkanaa kanneentu duuba jira. Ijoollee miskiin nu lafaa dhufaa jiru. Ijoollee qaxalee nama biyya namaa dalagatuuf dhufne kun akkam wal goona. Gaafan guddaan keenya gama kaani isaan kun gama Harargee dhaabbatan gama kaan irraa hoo namni jiru jira. Gama kaan irraa oo jiraate haa dhiyeeffattu jarri. Akkaan fakkeenyaaf waan argee waan xiinxallee ragaa wali isin ibsee isaan illee beekanii ragaa wajji isin haayiman. Okay, Jookar kiyya laal wanni nuti barbaadnu fakkeenyaaf waan amma gartee ati jette kana jara an amma gaafadheetiin bira kute namni waan kanarratti isin deeggaru isin deeggaru jara himannaa jara kaaniitii miti namni waan kanarratti koopiliinki tanarraa ol kaase gamana gaddeebisi balleesse namni waan kanarratti isin deeggaree ijoollee teenya tana itti deemaa lola kana tumaa isiniin jiru akka nama isin deeggaruutiin si gaafadhe kun amma homii keessatti dhiyaata kan gartee murti guutootii fi kan Khadiir martuu kuni maaliif jennaan laale Jookar kiyya gaara kana duubaa wahii balbalaa aara tokko ol yaa'aa yoo ja'an ibiddaa duuba jiraan gaafii hin qabdu akkasuma akkasii miti. Tanaaf namni gartee isin deeggaru bakka kanaan ni jira jechuu barbaadeeti malee amma akka homiitti Khadiir martuudha akka homiitti waa hedduu tan inni je'eetu jira tan gartee nutillee irraan gammadinii sannuma jirti. Namni jechoota ni ja'a kanan baanu jechootaami komantii fi kanaami kan inni jechuu jiru deeggara fand wanni godhamu ni jira jechuun qawwee gaara keessatti bitatamtee maal godhamtu kanarratti hin baana akka gartee ajandaan kun Oromoo fi Oromoo wal nyaattu irratti namni dalagu jira jechuu barbaade. Tokkoffaa irratti waraanni kagandaati miti yoo waraanni kagandaa ta'e asirratti gaafii fiyya. Waraanni akka hin beekuttillee waraanni daangaa yamanee jiru waraana gandaati miti waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun eeguu danda'u malee waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun dararuu danda'u miti. Qawween diinatti qaban malee ta'ufii walitti qabanii miti. Achinaa qabadhaa jedha. Yoo ammoo waraanni kagandaati waraanni Harargeeti asitti qabamuu qabaa ta'e Arsiinillee waraana achi qabaatu dandeetti. Bahee walitti qabuu danda'a warri gaara keessaa. Tokkoffaa irratti dhimmi ijoolleen biyya miskiina biyya Arabaa keessa lamaa wallottu waraana hin ilaallatu. Nama waa beekuuf nama sammuu qabu biratti waraanni kuni Harargeellee nyaachisee obaasuu qaba. Miskiina Arsiillee kakutaa hundaatu diina irraa eegee bakka jirutti ubbira dabarsee gara jarri deemaartu san ubbira dabarsuu qaba malee diina akka diinaatti qawwee itti qabee akka diinaatti garaa keessa dhiite kutaa kana dhaabbadha. Kutaan kun ammoo waraana hin qabu qawwee hin qabu jedhee akkas gochuun sunillee dogongora akka kiyyatti. Yoo ammoo dogongoraa miti waraanni kun Harargee qofa Arsii akkas godhuu qaba kutaa biraa waraanni kun fakkeenyaaf hadda Arsii akkana godhe waraanni jechuudha. Miskiina kana keessa galuu yuun qabu dogongora guddaadha akka mataa kiyyatti akka wallaalummaa kiyyatti dogongora guddaadha maaliif hadda Arsii Harargee wallolee Arsii akkana godhan boru Shawaa Harargee yoo wallolte Shawaanis akkasuma godhamti Booranaaf Shawaa yoo wallolte Booranaaf Harargee wallolte kutaa hundaa waraanni itti dabalamuu hin qabu. Waraanni waraana Oromooti. Eehoo Oromoo taate Oromoo kamiinuu ija tokko ilaaluu qabdi. Dogongora isa guddaadha. Miskiina lamaa wal dhabu jidduu galuuni qawwee miskiina sababa miskiinni wal loluu fi qawwee kutaa tokko irra dhaabbatanii tokko qabuun dogongora guddaadha. Akka mataa kiyyaatti deeggariinsi jajjabina laakiin namni duuba dhaabbatee akka gandaatti haa deeggaruu malee deeggariinsi namni ifa bahee baga kana goote Arsii atis baga kana goote Harargee baga kana goote namni jedhu jiru. Thank you galatoomi hayyee amma gama homii gartee akka jarri himatee sanitti himadhu karaa dubbii goolabbiitti dachaan. Ani komii tama jinni dhiise komii bakka jinniin irraa kaasee irraa waan komaduu qabu. Fakkeenyaaf mucaan bakka irraa ka'ee irraa eegalee yoo dheeressee akkasii dubbadhee illee sa'aatii sin jalaa guba waan ta'eef bakka irraa ka'ee fi aga bakka kana jinniin dubbatee jira. Laale Jookar kiyya sa'aatiin gubattee laal leencoo kiyya sa'aatiin gubattee qalbiin ayyoo Oromoo fayyuu turran wayya sa'aatiin haa gubattu wanni fakkeenyaaf amma akka jinniin je'etti mucaa keenya xiqqaa qabanii akkasitti maarree godhanii himata san keessatti ga'a. Himata san ammaati waa'uma Khadiir martuutii fi Khadiir martuu kas je'e saniif goote ati waan san saniif gootanii isin dura isaaniin nu qabee jaani. La. Sanitti si jedhe baay'ee. Jinni obsi. Fixatu inni gaafii gaafatamaa jira. Obsi jinni. Jookar
warri amma yaada kana deemtan saamsaa si gaaftaa jiru. Waan dubbatan keessatti hayyee ila itti isinii deebi'a. akka qofa dubbadha. Dhugaa qofa dubbadha. Tifuuf. Ni Turkii qabaa jira Joker. Joker khiyya dura haasuun tun isinii dura haasuu akkuma jarri jedhu kanatti. Wanti soba inta kan jiru wanti kamuu viidiyoo waraabamee lafa jira lafa jira waan ta'eef tokkoffaa irratti hayyee itti isinii deebi'a. Hayyee tokkoffaa irratti bakka sanatti isinii deebi'a. Lolli mucaan jedhe mucaan xiqqaan tumamee jedhe suni waan ji'a 4 moo 5 duraati. Lola ammaa kan irraa dubbadha as gabaabsee. Lola inni fakkeenyaaf lola asiin dura ji'a 4 dura 5 dura tumamee wal lolee Ehosan namni deeggaruu hoogganaa ture jaal ibsaa dabbaa deeb caalaa oorooti ijoollee arandee keessaa tunniin keessan jirtu tunniin achi as dhufte lola duraa san araaramee addallee galee jira lola amma deemaaru kan amma namni irra wal falaxee qawwee walii qabaaru kana irratti tokkoffaa irratti bakkee irraa ka'e ijoollee arsiitu nama qabe eenyuun qabde walloo qabdee hararge seenee qabnee jette dogongora inni sunillee. Oromoo tokko qabanii Oromoo tokko qabe jechuun dogongora achitti hararge walloo qabdee hararge seenee qabnee jette akkana ayyalama namni hararge walloo ka qabame kuni jaarsummaa goonee hararge walitti walloo wali findee yooma san gadhiifne namni biraallee ka duubaan qabame jira garuu ijoollee walloo waliin araara goonee findee adda galle achumatti guyyaa lama bullee jinniin kuni nama biraa qabee fide jinni maaliif qabdee jedhaniin hararge jennee hararge seenee walloo qabne maaf jettanii eenyutu eenyu gadi jara ni sodaattanii nu sodaattanii kanaaf qabne isin agarsiifna isin jilbifachiisuu qabna walloo ni sodaattanii akka walloo sodaatan sanitti isin sodaachifne nu sodaatuu qabdan nu jala buluu qabdan isin cabsuu qabna jedhe jinniin achi ijoollee arsiillee itti dabaltee kabaraa qabde uduma taraa wal qabaa deemu guyyaa hadhaa aduu hadhaaf nagaye kan dura dogongoraan jechaani arsitu jedhe arsitu hararge seenee walloo qabne jedhe achirraa namoo jinniin jecha namaatii fi fuudhee nama biraa qabee fide dhageettanii achirraa kan ka'e hadha ga'e jechuudha kan dura ammoo jechaan tuqe arsiidha kan ammoo gochaan agarsiise harargeedha akkas jidduu kanatti wanta yaambeesin jiru natti fakkaata. Galatoomii Joker khiyya ulfaadhu qeerran sottiin deebi'a qeerran sosirraa fuudheetiin dubbii gama goola baatti deebi'a. Komiin teenya tanaa ja'a nuti badiin teenya ta duraa nutummaan gartee walloo qabnee harargee seenee jechuun sanbadiidhaa jeeti obboleessi keenya jee jiramee haa ta'u asirratti maal jette qeeransaa? Yaa bakka badii taanaan gubbeenaan badiidha. Jinni yoo Dubbeen tajjilni. Jaarraa malkaa ballooti fi. Jaarsa bira bira kaa. Jaarsa bira kutee bar jaarsa maa bira kuta. Jaarsi bar. Bika jaarsa. Aya taraa walii kanna. Lola kam dura taraa walii kanna meeji. Mucaa walloo. Jinni. Mucaa walloo. Jaarsi. Ila tajaarsa manne yeroo nama guddaa sanatti illee isin deebi'u. Jaarsi mucaa walloo dura qabu. Tajaarsaa tana jalaa fixi Joker kee. Tajaarsaa tuni osoo jechiin jedhamini osoo gochaan agarsiifamin achi dura guyyaa lama dura. Walloo uduu mucaa walloo saniin qabini jaarsi achi dura qabamee ijoollee arsii rukuttee silkii rafadhattee gadhiifte. Waraabamee gadhiifamee ture miidhaa gubbaa eenyu akkana si godhee jennaani ijoollee arsiitiin na tumee akkana na godhee silkii narraa fudhatee jedhe. Garuu saniif namni dubbate hin jiru. Ajandaan suni viidiyoo waraabameetuma cadhifame. Jechaaf wanti kun raawwatame malee jechaaf balaa kun ka'e malee jaarsa sanii fi obsi jinni obsi Jokerii to haasa'u jira Jokeriin gaafii gaafa Tokki qabe malee hin fanne ni tokki qabe Joker hayyee namni jaarsa saniif dubbate mee koppiliin taphataa godhaati jaarsi sun guyyaa sadii dura achirraan jechuudha. Viidiyoo cufadhu si gargaara. Viidiyoo goyoo cufatte irratti fayyadama. Jecha fi gochi garaagaraa. Dhageettanii oduu ijoolleen arsii osoo ijoolleen arsii walloo saniin qabini
osoo ijoolleen arsii walloo saniin qabini jaarsi achi dura qabame dhageettani guyyaa lama dura jechuudha mee miidhaa gubbaa gadhiifame saniif namni gaafa hararge seenee maaltu buuse ol deebisa Sabaka buuse ustaazam sana dhageeffadha ustaaz Safrandin na dhageeffadha waan isinitti hima bikka jaarsaa sirraa baafna qaceelatti sirraa baafna anaatu isin gaafachaa jira bakka jaarsaa ragaalee dabaluu sirraa him anaa isinirraa baasa Doktor barreeffadhu lakkoofsa takka mee qabbanaawaa isin muyuut qabadha takka. qabbanaawaa ana gaafachu jira isin lachuu muut godhadha jaarsaaf hin dubbanne jechaaf dubbatanii jeebar boodarratti qabadhu laal komii qabdus waan sirreeffamuu qabu hunda isaatu hanga fixattutti fayyaa hanga qeertee isi wanni hundi sirratutti yeroo hasiif kannaa ni himatta hanga ustaadamzaan irraa xumuratu obsiitu maayikii qabadhu. Thank you. Akkas naa godhi. namanna darbe namanna buuse. Miyuuti viidiyoo si qaqqaba. Mooditara nama hundarraa fuudhe akkam buufne jookar ayyee. Namni biraan jiru warri Aslii fi Hamzaa fi isintu qabu malee nama biraan qabu. Thank you. Khala ayyee itti ofi jookar bakka jaarsaa dhaabbe jookar. Warra waan kana fixuu taa'u namni kun waan sensitiivii dhaggeeffataa editoor kun si buuse habiibi hawaasni nuti jala jiru kun akka biraatti kan fa'an nam tokko muudii gara hayyee galatooma isinii qajeelcha namni kun balaa kana hundaa dhaabuudhaaf as taa'ara malee namni hojii dhabeeti miti hojii ofii dhiisee mana ofii dhiisee namni kamuu as taa'aa jira waan ta'eef wanti kun furmaata argatuuf miskiini waltummaa walaa dhiisuudhaaf waan ta'eef nulli akkasuma barbaanna wallaahi sanuma barbaanna jechuudha namni tokko walaadhaan hin barbaannu waan ta'eef jaarsi ilaala dhageeffadha jaarsi wanti naa qalbeeffatan asirratti jaarsi lola kana dura jaarsa saniif namni dubbatillee hin jiru viidiyoo waraabamee gadhiifame namni takka viidiyoo irra waraabee namni dubbatillee hin jiru erga lolli kun ka'e jaarsi kunillee lolatti dabalame jecha ijoolleen arsii dogongoraan walloo hararge seenee walloo qabnee sanirratti lolli ka'e malee jecha jaarsa saniitiif miti achi na qabadha lolli kaka'uuti jaarsa sanirratti ka'a jaarsaaf namni dubbate hin jiru guyyaa sadii gahee lolli biraa jechi sun dhufee jennaan jechi sanirraa jinnii nama biraa gochaan garsiise jecha ijoolleen teenna ijoollee arsii dogongoraan dubbattee fi gochaan ammoo jinniin qabee fidee arseenis galgala san qabdee fiddee achirraa osoo qaxxalamu osoo halkanii guyyaa wal jijjiiru hadha gahee jechuudha jaarsi sun ammoo lola kana dura lola kana keessa hin jiru achi na qabadha. Tole jookar kiyyamee si haa gaafadhu jaarsi mucaa xiqqaa duraa lola dura jaarsi guddaan hiriyaa abbaa keessanii maaliif qabamee tumamee telefoonni isaa irraa fuudhame gandummaadhaaf immoo waan biraatiin. Ayyee galatooma sani arsitu qabee jedhani abbaa qabellee hin beeknu dogongoraan qabame abbaan kiyya kama kasaate shabaaba gartee nama guddaa akkasiiti jechuudha nama abbaa keenya nuu ta'u nama abbaa keenya hunda nuu ta'u dogongoraan qabame nama isa qabellee hin garree harargeenis fakkeenyaaf akka yookaan nama guddaa ganda isaaniitti nama maaliif qabame nama kana ijoollee arsii akkamitti nama keenya guddaa keenya qabdi nuu dhiyeessa nu gaafadha namni jedhee jiru jaarsi akka viidiyoo itti waraabe nama ijoollee arsii na qabee silkii narraa fudhatamee jire natumanii jiranillee jedhee ture dhageettanii harka kanallee xiqqoo madaawaa jaarsa san isiniitu qabe moo naamsi jookar kiyya jaarsa san isiniitu qabe moo waraana biraa ha arsiitu qabe. Jaarsa ijoollee arusiin na qabeedhe malee nama qabe hin beenu. Isin irraa nama qabe hin beenu arsii haa himatu malee yaa hin beenu nama lafarraati nama miidiyaarraa osoo hin taane namni isa qabee silkiirraa fudhatee tumee gadhiise nama miidiyaarraa miti nama lafarraati nama beennullee miti namni qoratee irra ga'illee hin jiru jaarsa san jechuudha. Tole hayyee miut godhadhu jookar kiyyaa jinni itti oofi. Na dhageeffadhu. Ijoolleen tanuma alishaa qabde sani. Ijoolleen tanuma mucaa walloo san qabdu. Ijoolleen namuma 15 jaarsinis jee mucaan alishaa mucaa wallollee namuma 15 jee. Ijoollee wal jaartee jira teessu tanuma arsiiti. Tanummaan nama hunda qotaa hunda jimmaa saamtu walloo saamtu harargee saamtu tanuma arsiiti. Haqayima way furmaan baddi. Nuti lola duraa lolleeti firraa dhiifnee yaa'iin bu'aa nuun qabdu ni dalaganna jennee miidhama malee yaa'iin bu'aan qabdu jennee firraa dhiifne. Cal jennee odoo tatteenyu miskiina jaarsa abbaa kiyya nama guddaa farsaa irratti maallaqa irraa fudhatanii jawwaala irraa fudhatanii nu dhufe
gastiiti jedhan dhufe abbaas nadhaa wanjeen nu garsiise laayifii irratti ijoollee arsii nama 15 natu man jee hayyee jenne ijoollee ganda isaanii tagaara mul'ataa itti goone ijoollee bira keenya zim jenne itti dhiif ammaan lolatti hin dachaanunne gargaaranneetuma cal jennenne deebi'anii eegammaasis guyyaa sanirraa oolaniituma guyyaa lammaffaa mucaa alishaa qaban bikkuma sanitti maattuma sanirratti ijoolleen walloo isaan fiddee cafaynaan ban nuti harargee seenee qabne malee way keessanii jaanii jawwaalarraa hatanis deebisaniif dhugaa jirtu dubbannaami nuti tana keessa yaa'ii barbaanne gaafa namni tokko lafaa ka'ee nuti harargee seenee isin qabne jaan tuffiin isaan harargee tuffataman tun akkami nam kuma lamarra taaniti abdii bilisummaa guyya san barbo harargeenoo namaa miti jeebo hangana nu tuffatan jara keenya qaran bayyee ma goy furmaan baddi nuti yaa'iin feenu harargeen ifiif dhiibanii nu naqan mucaa duraatis ifiif nu qaban abbaa keenyas ifiif nu qaban mee akkami akka haramtaan hayyee kamtaan Tole hayyee qeerransa waan itti hidhaattu ni qabdaa? Yaa anis yaaduma jinnee kanarratti kun ijoollee tokkoffaa dura akka reefu jaansan irraa waa'ee Khadiirii fi waa'ee murtii guutooti kanarraa Khadiir waa'ee arsii arrabsa irratti waa'ee arsii waajee irratti akka dhimma dhuunfaa tokkootti anuu koommantii akka malee itti barreessee bilook na godhee ture. Namni Khadiirii nu wal beeku gaaraa kana keessa hin jiru. Namni murtii guutoonni wal beeku gaaraa kana keessa hin jiru. Akka immoo wanni dhimma lolluuf itti keetti nuti wooma jiruun jiru tanaa fi tuffii isaan nuti garaa laafummaa keenyaatu kana nu godhu jira waan jaamurraa ijoollee qabnee akkas goone. Dhimma immoo waraanni gaaraa hin seenuu jeef. Waraanni gaaraa akka waraana gaaraatti bar harargeedha. Arsiin nu dha'uu dandeessi yoo feete. Yoo nuti firraan dhokis nu gaafatti malee nuti harargeedha bar. Haqabamu jirus harargeedha bar. Waraanni gaaraatti akka harargeen laalameeti. Lakkii nuti asitti gireerraa dhorkinee nyaata kan inni ol yaanii farsaa irratti ijaaranii akka iluun gastii keessa taa'ee ijoollee tumsiisaa maallaqa itti ergaa fi giiftii darbaa fi nuti asii gireerraa dhorkineetuma dhiifnaa jechuudha. Akka waraana gaaraatti hin seenu hoggaa jiru maal jechuudha akka arsitti yoo maaliif seena kun. Mee bakka tanatti siin qaba. Iluun ijoollee tanaaf maallaqa erguu ragaan ati qabdu ni jira? Yaa giiftii isaa darbu agaruutti hin jira garuu taaqida maallaqa isaa erguuf waan deeggarsa duuba jiru waan hin beekneef gastii keessa taa'ee tumsiisu. Inni taaqidatti anuu ijatiyyaan tumaa ja'uun harargeen haadha siyaasaltu tumaa kajuun dhiifamallee anuu dhageen jira. Ana achi ragaan maali? Ammoo kan viidiyoo inni akkas ja'u ni qabda harargeen haadha sii kanaa gootu tumaa kaja'u. Yaa gastii keessatti viidiyoo namni waraabee gaddisi arkeen ture warra hin buufne malee isiisan arkeen ture. Okay. Walumaa galatti laal an amma naatu dubbatana dhageeffadha. Ragaa. Laali wanni haasawame wanni gartee Jookar Khadiir martuutii akkana je'e sanis akka Hamzatti akka nama tokkootti wanni ati iluutu akkana je'e jettus ragaadhaani walirraa qeeballa. Yoo ragaa viidiyoo waraabamte fiddee asin nu dhageessifte kanarrattis ni murra kaanirrattis ni murra. Ammoo lola gaara keessatti deemaa jiru kana wanni amma isin jettan kuni as jalatti ummanni barruu barreessaa jirus yaada ummanni kannachaa jirus ummanni kun gaa yeroo san laayivii san laaluu danda'an gaafa Khadiir akkas jedhu gaafa iluun akkana jedhu laaluu danda'an ammoo jara keenya namni tokko nama harargee tumsiisuu hin danda'u yoo baxraanummaa taate malee. Gama biraatiin wanni inni amma as isin lamaan jidduu dhageeffadhee haasawa Jookar jidduu dhageeffadhee Jookar jaarsa guddaa nama 15 qabee isaanii qabee jaarsi isaanii na qabee ja'aa asirratti kan ja'amu kuni jaarsi sanis yoo jiraate nuti hin qabne jechuun jira isaanii na qabe je'e badiin takkaffaan mucaa walloo qabuunuu badiidha dura durso mucaa walloo qabanii hararge seene jechuunis badii lamadaati. Oromoon Oromoo qabdee ebalu seene jechuun tuni badiidha akkasitti quba qabaadha. Talamadaati jaarsa guddaa akkas godhuunis badii. Dubbiin eegas booda jabaatte guutuun isii
isinis qabdanii akkasittumuun isaanis qabdanii akkasittumuun faaruu miti badii. Badiin tun silaa arra isiniin kun wal taatanii Amaara Oromoo miidhakkas godhan jettanii wallaahi garaa kiyyaa deemana dhuga. Idda wal miitan kanarra silaa walit dhuftanii nama Oromoo miidhe miitanii garaa kiyyaa dhadhaana dhuga. Amma immoo isin lachuu waltumuu keessan saniif niin gadda. Wal miidhuu keessaniif niin gadda. Akka amma beeka. Okay. Video ebalu video na ergite sanii Telegram irratti na ergi. Video waiting si erge namni naan jechaa jira. Telegram irratti video sannaaf ergi ummata irratti hin dhageessisaa deemaa jechuudha. Namaatu video si erge jechaa jira. Telegram kiyya ni qabda. Telegram kiyya irratti na ergi. Tanaaf jara keenya badii lolaa keessatti warri balleeyse yoo jiraate isaan lachuu balleeysanii warri dura eegale jechaanii dura eegallee balleeysinee jee obboleeyyan keenya ijoollee gaara jirtu ta'arsiitu jechaan tuquudhaan balleeyse jaarsa sanillee yoo asitti dhufee nuti hin goone ja'an waan nuti hin goone ja'an irra kaa'uun hin danda'amtu shiftaa isaaniin natume yoo kan jedhu taate badiin talamadaatis tasaanii taati arrarraa ammoo kabajaa fi jaalalaa wanni maqaa waaqoo guutuutii fi maqaa goottotan dabreetii fi maqaa rabbiitiin isin gaafan. Oromootu Oromoo gaara keessa qabeetume dhagahuun barbaadu. Oromootu Oromoo qabee gaara keessatti gandummaan akkana godhe yaaboo biyya faranjii tana keessatti warri biyya faranjii jirtan ni beeytanii arrabaan akka feete yoo waltu harkaan waltu quun hin jirtu. Dirreen san nuti asirratti arrabaan gaafa nama tokko madeeysinu dirree gartee itti harki dalaguu jira jara keenya. Rabbi sodaadhaa warri as gubbaa arrabaan wal tuttuytan. Warri as gubbaa arrabaan wal mimmiitan. Arra isin biratti arrabnin dalagu harka malee ammoo ijoollee gaaraa biratti arrabaa miti harkaatu dalaga. San quba qabaadhaa hadaraa rabbii. Hadaraa rabbii heeraa fi seerri gaara san keessan jiru. Aayyoo meeqaa booya, aayyoo meeqaatu dhukkubsachaa jira, ilmaan meeqaatu booyaa jira jara keenya waan kanarraa. Hadaraa rabbii waan kanarraa fagaadhaa obboleeyyan keenya warri dubbii tana dura eegalee nama 10,000 irratti dura jalqabnee akkas jechuun keenya badiidha jaanii fudhatanii jiranii amma booda immoo wanni kun akkan kaane isin Di come hai tocca Ma che mi fanno sapete che mi avesse predetto front doctor dubbaddaa non dubbaddaa il fatto che la toma waan gammaa dubbatamaa jiruu fi dubbachaa jiru keessatti tarii yoo dogoggorri jiraate akka bilfama illee goota asumaan isin gaafachuu barbaanna. Waan takka waan isin sirreessaa deemu takkatu jira. Isii keessaa inni duraa jecha Harargee fi Arsii jedhu kanatti yoo fayyadamuu distan bareeda jedhe yaada. Sababbiin isaa wal dhibdeen Harargee fi Arsii jidduu akka hin jirre asumaan hubachuu isin barbaachisa. Wal waraansi, wal dhibdeen, wal lolli Harargee fi Arsii jidduu hin jirtu. Sun akkasi quba qabaadhaa. Dhimma Arsii fi Harargee jedhu sana himata jaraa keessatti illee yeroo himata irraa fuutanillee jecha Arsii fi Harargee jedhu sanitti fayyadamuu irra jecha dhuunfaadhaa dhalattoota Harargee keessaatii fi dhalattoota Arsii keessaa waan jedhamu sanatti yoo fayyadamaa deeman bareeda jechuu barbaade. Tokko. Inni biraa gaafii jookariin gaafattaniitiin jookar mucaa walloodhaa Harargee seenee qabnee jedhee jennaan mucaa maqaan isaa Jinnii jedhamu kun ammootu jechi summaaf sana jettan jedheetiin mucaa Arsii ijoollee Arsii qabe jedhu suni yoo jecha ijoollee walloo seenee qabne jedheetiin jecha sanas gubbatti miidiyaa gubbatti dubbatee mucaa walloo gadhiisanii himata qabdi. Akka seera ambaatitti illee akka seera Arsooma Amboomaatitti illee ta'a Oromummaatitti illee himata qabdi. Kunoo mucaa walloo qabee mucaa Arsii mucaa Harargee seenee qabne jedheetiin as gubbatti dubbate maaf tana jechuu barbaade. Harargee hoo maalitti haajame maal irraa barbaadeeti maaf tana jechuu barbaachise jedhee himata qabdi. Hayyoota asirra jira. Hayyoonni Arsiillee as gubbaa jiran. Beektonni Arsiillee as gubbaa jiran. Namoota hedduutu jira. Namni waa itti himattan. Isliilleen kunoo asuu jira. Aslii kunoo jecha kanaatillee dhagaye. Yeroo har'aa kana wanni hunduuyyuu evidensii malee wanni ta'u tokko hin jiru. Jetteen tasumaayyuu hin barbaachisu. Ebalu akkas jedhuun oolu, akkana jedhuun oolu, akkas jedhuun ooluun hin taatu. Waraabbii waliin deema wanni hunduu ragaa waliin jechuudha.
Kanaaf kana nuun jedhe maaf kana jechuu barbaachise qaaqatti haajama lolatti haajama loluu barbaadeeti ijoollee Harargee yoo taate hoo ajjeesuu barbaadeeti maaf kana jechuu barbaachise jedhee himata qabdi. Himata san duubaan maaf kana jedhe jecha jookariin illee haa ta'u abbaa barbaade maaf hin taane ijoollee Arsii tawaan sana goote gaafachuun itti jirti. Tokko sunachi duraayyuu qabuun dogoggora. Dogoggorri jiru garuu akka oromummaatitti akka waloo fi waloomaatitti yoo taate malee akka dhuunfaatitti miti dhiifamni gaafatamuu barbaachisu. Inni biraa ammootu jechuudha. Inni biraa jaarsi ijoollee Arsiitu akkana na godhee jecha Arsii jedhullee hin jiru Arsiidha. Ijoollee Arsiitu akkana na godhe ijoollee Arsiitu akkana na tume jecha jedhu yoo jaarsi ka fayyadamu taate jedheedha malee qabatama waan qabatamaa jaarsi kun lafa kaa'e hin qabu. Haqiiqatti viidiyoon evidensii wanni waliin waraabame viidiyoo waraabame ijoollee yeroo sana qabdee jaarsa sana tumtee moobaayila harkaa fudhattu qabatamaan hin jiru yoo ta'e jaarsi kun ijoollee Arsii ta'uu haqiiqatti yoo miidiyaa kana gubbaa ka dhufan taate jaarsi kun dhufanii kunooti fuula rabbiitti beeka rabbiisantu beeka ijoollee akkana jirtu na qabe jedhee miyuutii na qaban tokko jinni jedhee akkaataa sanii yoo himata sanaa fi himata jaarsarraa fuudhaniini dhugaa ta'uuf dhara ta'uu addaan baafatan. Kanachirraa hafe manguddoon yeroo hedduu namni biraa ta'uu danda'a hattuun gosa hin qabdu. Hattuun Arsii hin qabdu, hattuun Harargee hin qabdu. Hattuun eenyuyyuu bakka hin buutu gaafa nama hattu gaafa nama miitu jechuudha. Sanaafi isa sanallee akkas ta'uun ooluun jetteedhaan waan sana yoo murteessuu baatanii qabatamaan kallattiidhaan jaarsa sanillee yoo danda'ame nu dhiyeessanii akkaataa sanii yoo gaafatan barbaachisaadha. Kanachirraa hafe Arsii Harargee jedhutti osoo fayyadamuu baattanii bareeda jechuu barbaada. Galatooma. Ulfaadho abdii hukumee galatoomi. Nuti Arsii fi Harargee dura obsi jinni obsi. Arsii fi Harargee jechaatis hin jirru ijoollee Arsiitii fi ijoollee Harargee tagaara keessa jirtu jechaa jirra. Yoommoo itti dabaluun barbaachise baxxiraanotaa fi baalagoota tiiktooka gubbaa jiru ammas. Uummanni Arsii guddaan kabajamoon lafa jiran. Wasakoota tiiktooka gubbaa jiruu fi warra gaara keessa jiru. Dubbiin wasakoota tiiktooka gubbaa jirurraa gaafa baate warri gaaraa muka waliin cabsa wal ajjeesa. Ijoollee Arsii tagaara keessa jirtuu fi ijoollee Harargee tagaara keessa jirtu jechaa jirra. Jaarsa san irraa hin dubbii adda baafachuu barbaada. Qeerransoo jaarsa san bakka jirurraa amma qabii fidi qeerransoo. Abdii hukumee dhugaa baana seeteedhaan murteessuun hin taatu. Jaarsa saniin harkachuu barbaada. Ayyeedhaaf ijoolleetti hin gatima. Ijoolleen teenya caalaa horoofaan ijoolleen muraadii dabbal farad dawwalaadha. Nama inni bira jiru as jala nu dhiyeessa. Muraadii farad dawwalaadha. Dafa dhiyeessa tajaarsa achitti dabarra carraa Aslii jira Abu Sabraddiin jira Hamzaa jira furadhaati itti dabra. Ammoo waan haasoytan irratti ta viidiyoo eebaluu je'ee irratti ragaa walitti ergaa deemna malee je'een hin fuudhamtu jetteen achumatti viidiyoo ragaa gartee nuti Harargee seenee qabne malee juu isiniif dhufte ka viidiyoon mucaan hin kaanne tana je'ee jira tanan baanu tagartee iluutu kana je'ee jettan viidiyoon iluudhaa takkana bira geessee jirti. Sanittiin isin bana tanan baanu gurbaa namicha bantan san fida namichi yoo dhugumaan ijoollee isaaniin naqabe kan jedhu taate akkuma gartee abdii hukumee jedhutti dubbiin akkasin muramte jechuudha malee haasawaanii miti kan muramtu jaarsa sana sitti nu dhiyeessa. Yalla ijoollee muraadii dabbal farada walaa yoo jala jiraatan yaa fida. Akkasii hangasuu Aslii Hamzaa Abu Sabraddiin itti oofaa dubbadhaa maal jettan asirratti. Warri kaan tokko hin banatinaa jookar qeerransaa jennii hin banatinaa hundi keessan deema. Asii furadhaa Abu Sabraddiin Aslii fi Hamzaa Aslii. Qarraa isaaniif kana ustaad. Aslii fi Hamzaa. Okay, galatooma ulfaadha. Amma dubbii gizee ilaalan ka har'a gizee ilaalanii
himanni wal galema wal dhabdee ilaalanii amma wanni jarri jedhan hunduu walii amananii dhugaadha. Kamtu kam dura qabee jecha jedhamee jecha gocha ture hooma jinniin jedhu jookarillee jedhe hooma jookar jedhu mootu qeerransalleen jedhe dubbiin jaraa wal fakkaatadha. Kanaafi nabii keenya dubbiin teessammaa mi'ooftii jennaan takutte dhiifne tiniin ta dhuftu yaannaa jedhan jara keenya. Saharaa Suudii gaara kana keessa akkuma ka dalagatu jiru hattuun jira akkuma ka humna qabu jiru miskiinni jira jechuudha. Namni wal keessa jechuudha. Kanaafi amma haga tokko jechi kun wal galee miidiyaa kanarratti illee wanni amma jarri jedhan kun uummanni kunillee ragaadha argaatuma turanii hooma namni dhagaa ture jarri illee dhugaa waan jiru himanii. Kanaaf amma nuti dubbii miskiina karaa deemu ilma haati hiyyeessa ka isa eeggattu jechuudha. Rabbii gaditti ka isa abdattee isa eeggattu jireenya biyya keenyaa ka akkatti qaala'e kan ijoolleen tun biyya yoo galte giddiin qabanii waraanatti ergani. Kun har'a torbaan darbe baatii sadi dura guuraa turani jidduun amma sun ijoolleen guuramte guutuun dhumnaan har'a waan itti jiran argaa jirtan jechuudha. Nama biyya biyyatti yoo dawwaltan. Kanaaf ilmaan kun yoo asitti biyyatti haati jechuun yoo haati biyyatti waraanan dararamtu hiyyummaa yoo dararamtu biyya ormaatitti mootu yoo mootummaan dararamtu Tigree yoo dararamtu Amaaraa yoo dararamtu yoo ofii wal darartu obboleewwan lamaan tiruu garaa tokko yoo ofii wal darartu nama gadiisaa jechuudha. Ijoolleen tun ofillee rakkattet bakka itti wal rakkiftullee dhabdee jechuudha. Bakka itti rakkattu sanuu dhabdee ofillee ufumaa wal rakkiftee bakka itti rakkattu dhabaa jirti jechuudha. Kanaafi warri waan kana keessatti hirmaattanillee warri ganaa hirmaatuuf deemtanillee warri duraan hirmaachisaa turtanillee osoo ana taate hoo osoo godhee kun ana ta'e obboleessa kiyya ta'e haadha tiyyatti maaltu dhagayama jettanii itti yaaduu qabdanii dubbiin teessanuma sanii akka ijoolleen tun lammata waliin tuune akka araarri buutti nurraa fixaa isiniin jechuudhumaa fi galatoomaa hedduu dubbii waan wal dhibden qabdu jarru walii amananii warri miidiyaa irraa asirraa afaan badu akka nuyi kunniin gizee afaan baneetuma yeroo kaan dhiisa wanni fidu tokko jiru warri biyya biraa jiru. Gizee hunda waan biyya biraati jedhamuun waan kaa irraa jedhamu Ameerika irraa jedhamu biyya keessaa biyya Dubaay irraa jedhamu ka wal fixu miskiina biyya Arabaa kana jechuudha. Ijoolleen jinnii keenya dhiifama wajjin jinnii keenya. Suutaa walitti dubbachuu gaariidha jinnii keenya. Akkuma isaan siin jedhan dhaga'e. Ati nu usaa jinniin dubbatiin hanga jookar fixatee irraa bu'utti jiboota dubbatta. Ambarreefu ibsee fi bara waan garaa isin jiruu fi bakka rakkoon ta'e isinitti haftee jirtu dhugaa yoo dhugaan isaanii bahuu fi baatte qeerransa haa ta'u jinnii haa ta'u irra deebi'anii dubbatanii dhugaan tun bakka sana nu jiraa dhokatte. Akkana. Jettanii dubbachuu mirga qabdanii jennee bara. Gaafa ammoo inni dubbataa jiru. Jarjarri tokko hin jiru. Hanga inni haasa'utti jara afaan qopheessaa jara silaa dhufuu qaba jennee san qopheeffadhaa. Yaa jaarsa dhiyeeffadha rakkoon qabu tana dubbisuusa dubbatanii hayya naa ila kana naa godha. Tokkoffaa irratti jinni ijoolleen uummanni arsii achi kaate jinniidha dhiifama. Hattu uummanni arsii achi kaate illee hin jiru gandallee bakka hin buutu. Gaafa jarri ijoollee walloo kana qabde nutu balaaleffate ka'e osoo ijoolleen walloo gadi baatee hin dubbatini arsitu ijoollee keenya arsiin na qabeedha mucaa miidhaa dhufee arsisi qabee hayya ijoollee arsii walloo gabbaate akkami namni keenya qabame ullee qabnee fiduu qabnaa jette nu gabbaanee maal jenne hin qabina hattuun bakka nun buutu erga hattuun sisaamte hattuu kana barbaannee waliin baafna jennee dhufnee baafne nu baasu osoo hin taane mucaan ufuma isaatii mucaan qabame kun bakka akkanatti maaxa akkanaa irratti qabamee silkii keenyarraa fudhatan jennaani maaxama san gaafannee maaxama san barbaachifnee mucaan silkii irraa fuudhe kun gasti masanitti dhiyaata. Mucaan irraa fuudheen dhiyaane nama biraatu hattuu sanirraa naannoo walii dalatti ta'e akka inni irraa itti fuudhe illee hin beekne. Namni biraa mucaa qabee saamii kanarraa silkii fuudhee gasti walloo kanarratti dhiyaate. Nuullee gasti walloo kanarratti agarree yoo abdii bilisummaa irratti achitti garree maal jenne erga silkii fuute silkii namaa deebisi nama qabuun dogongora duraa sirrii hin goone wanti walloo qabduuf hin jiru. Kanaaf sababa wannaatiin fiddeetiin hannaatiin gandatti yookaan ganda tokko maqaa dhaattee maqaa ijoolleen fakkeenyaaf ijoollee ebaluu arsii ebaluu harargee ebaluu maal jettee deemti maqaa gandaa baafattee deemtee waan balleessini yoo atuu hattuu taate
hattuun ganda nun buutu ganda keenya bakka hin buutu ufta'i maqaa addaa baafadhu maqaa kan si fakkaatu baafadhu waan barbaadde dalage jennee balaaleffannee ijoollee walloo wajjin waan kana fidne dhageettanii tokkoffaarra namni balaaleffate mucaa kana nutu balaaleffate hattuun kun akkamitti as ba'e eenyu akkamitti qorannee hojjettan maaxaa san irratti qorannee as dhiyeesse dhageettanii maaxaa san irratti bakka kana qabamee jedhee dubbannaan maaxaa san gaafannee dhiyeesse namni beeku hin jiru. Kanaafi hattuu yoo taate ganda bakka hin buutu obboleessa kiyya hin dhiiftu yoo agarte nama fedhillee kutaa kamii irraayyuu hin dhiiftu hattuun ganda bakka hin buutu arsiis bakka hin buutu waan ta'eef hattuu gandatti hin hirkisina. Yoo himata wallaaltee gabaa abaaran ta'e maal jedhanii mammaaka Oromooti. Kanaaf yoo himata wallaaltan itti dhiisa. Yoo ammoo dubbiin muruu yookaan dubbiin namatti deemuu barbaaddan. Aboo keenya jeeti jara keenya akka manguddootti as gubbaa jirra ijoollee tana ol yaammanneeti. Ijoollee tana boo ati badii qabda jaani yoo gara saniin asliin faan jecha boo dhaabaa waan akkanaa je'aniiniiti dhaaban ka je'an akkuma ijoolleen jettu kana taate asliin kun as keessa jira aboo dhaabaa haa je'uuni as keessa Hamzaa Shejjaa bira ni jira Abu Sabraddiin ni jira dhaabaa haa je'uuni. Uno abdii hukumee as jira dhaabaa bakka takkaa labsii amma jedhamu kana yoo hajaamu taate bakka takkaa dhaabaa jedhanii ituma dubbii gabaabsanii ijoollee tana dhaabaa waa arrabooda atiis qeerransoo atiis yookaan arrabooda waan akkanaa keessatti argamtanii jedhanii ijoollee itti muranii biraa yaa'an kaa jira kiyya. Asumarraa ijoollee waan takka jechuma kudhan takka yeroo kudhan. Nama yoo naa gootanii